Ijan sodaan nu barnu mangoo taate akkana. Akkana taasise akka dhiiraatti akkana taasise akkana sirraa barbaada. Ayyee. Macheem kamisiin irratti argitee beektu ani dhiira ayyeetti fufi. Ayyee mariin keenya irraa wanni irratti mari'anne jenne waan Allah subhanahu wa ta'ala Allahin Qur'aana keessatti Rabbii dhamu subhanahu wa ta'ala Rabbii miti kan jedhu irratti maraddeetiin dhufe. Inni ammoo Rabbiin Qur'aana keessatti sagabbaramu miti kan jedhu Qur'aana irraa haasawaa jedhe. Qur'aana irratti Rabbiin Allahin Rabbiidhaa miti jedhee dubbate. Isa san irratti ammoo ragaa fidata. Nutillee asii haasoyna. Ayyee marii keenya inshallah daqiiqaa sadiin deemna biiznillah tabaaraka wa ta'ala. Akkasiiti daqiiqaa sadiin deemna achi boodan akkasitti ragaa olii kenna. Okay? Okay, dubbatteera atti anis nan dubbadha. Mariin keenya akkuma isin dhageessanii Allaan waaqa dhugaadha yookiis immoo Rabbii isa dhugaadha isa jedhudha. Kana gaafa dubbannu Quraana kitaaba barsiisa amantii Islaamaa qofaadha. Kanaan alatti gara wangeelaa dhaqama ta'ee kitaaba barsiisa Islaamaa keessaa ba'ama taanaan mariin kun asumaan dhaabbataa jechuudha. Seera mana keenyaadha. Waa'ee daqiiqaati jettee daqiiqaan 3 xiqqaata. Atilis daqiiqaa 5 yoo dubbanne gaariidha. Daqiiqaa 5 yeroo meeqa akka dubbannu ergasii immoo daqiiqaa meeqaaf akkamitti akka wal gaafan arga walii gallee booda itti fufnaa jechuudha. Aywa wannan sinjare jechuun Qur'aana irraa asumna jenne Qur'aana irraa yaada mataa kan keetiin fidattu mataa kan keerraa macaafni keenya akkana jedhan jedhin malee ani waan tokko macaafa kan kee keessan seenu. Garuu macaafni keenya akkana jedhaan akkanatti amana hoo jette ammoo sinniisu malee. Ati immoo macaafni keenya akkana jedhaan akkanatti amana sammuu kan keetii of iddee taasofte gaafa sana ammoo sinniisu macaafa kan kee keessa seenuun dirqama. Yoo ammoo lakki macaafa kiyya keessa seenu jettee Qur'aana irraa qofa na wajjin haasofte wanni macaafa kan kee seenuuf hin jiru. Macaafa kan kee seenaa si wajjin seena. Laakiin yoo seenu dhabde ammoo si wajjin hin seenu macaafa keessa. Okay? Macaafa kiyya keessatti akkanatti amana hoo jette gaafsan si wajjin seena macaafa kan kee keessa. Yoo hin seenin ammoo si wajjin hin seenu. Ayina dhaggeeffadha maasofti waan ta'eedhaafi maturiin waa'ee barsiisa Islaamaa waa'ee Allah irratti Allah waaqa dhugaamoo miti kan jedhu irratti kan nuti haasa'uudhaaf deemaa jirru waa'ee macaafa waan galchee hin qabu jechuudha. So kanaafiyyuu immoo ragaan nuti sarsii nuti fayyadamnu kitaaba barsiisa amantii Islaamaadha. Namoonni 995 jirtan argaa jirtu. Warri kaanillee akkuma kanatti ni hubadhaa jechuudha. Kitaaba barsiisa amantii Islaamaan ilaallanne ala ba'a mataanaan mariin kun asumaan dhaabbata. Jinnoo godha. Macaafa akkati sodaattu ni beeka abshir si hubadhaati. Sanii rakkoo hin qabdu macaafa keessa hin seenu. Hin seenu abadan. Atummaan hin seenin malee ani hin seenu. Ani sodaa macaafa kootii hin qabu. Maaliif seera mariisu barsiisuudhaaf malee. Laarii qabda sanii beeka si hubadhaa abshir. Hin seenu siin jedhee waadaa si gara atummaan hin seenin. Atummaan hin seenin. Amantiin keenya akkana jedhaa wala minaamination hin jedhin. Yoo akkas jettamu keessa seene siif borca sirriitti. Yoo keessa hin seenne hin seenu waan si gaafate. Inseenin itti na wajjin haasawi akkasumas hin jechuu jira. Barsiisa Islaamaa qofaan na wajjin haasofte. Okay? Ayyee barsiisa Islaamaa qofa Quraanaaf hadiisa fayyadamnee haasofnaa akkasittiin itti fufnaa jechuudha. Barsiisa Quraanaa fi hadiisa? Quraana hadiisa tafsiira siiraa kitaaba barsiisa Islaamaa faatuwaa fayyadamnee. Okay, tafsiira illee fudhadhuuti siiraa waan barbaade fudhadhuuti haasawiyaati. Ufii kan keeti garuu ragaa mul'isaatiin haasofta tokkoon si gaafadha waan si gaafadhe immoo tokkoon deebisaa deemta okay callisee haasofna tokkoon si gaafadha tokko osoo jalan dabrin jechuudha. Tokkoon sitti hima gurra kee qabee. Ayyee tokkoon natti hima dhageeffadhaa jamaa. Ayyee amma jalqabna ayyee daqiiqaa 3 goona daqiiqaa 3 jalqabna okay. Daqiiqaa 5. Okay, yeroo lama daqiiqaa 5 haa goonu san booda namu daqiiqaa 3 goonu. Achi booda gaafii si gaafadha tokkoon. Ragaan dhiyeessuun mun dagadin ragaa osoo ragaan dhiyeessitu jetteetiin hin baatu ammoo kana si seensisa waadaa. Ragaa tokkoon fiddu malee sin dhiisu ragaa fidda jechuudha tokkoon. Haasawa mataa kan keetii abadan hin qeebalu okay. Ragaa tokko malee hin dubbadhu atis waan dubbattu ragaa waliin natti himta. Akkuma jetti daqiiqaa 5 yeroo lama fayyadamna daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 yeroo lama jechuun 10 daqiiqaa 3 yeroo lama daqiiqaa 16 erga haasofnee booda dhumarratti gaaffii wal gaafannaa jechuudha.
Okay, itti fufiya. Galtaa. Itti fufaayee amma. Daqiiqaa shan shan erga sani daqiiqaa sadi sadi. Daqiiqaa shan shan yeroo lama erga sani ammoo daqiiqaa sadi sadi. Daqiiqaa sadi sadillee yeroo lama. Maal jette? Daqiiqaa sadi sadillee yeroo lama fayyadamnaa jechuudha. Sadi sadi yeroo lama shan shan yeroo lama. Sana booda gaafa. Akka suni akka nu oofetti sun achi boodan gaafiif deebii goona. Wanti hundumtuu dhaabbataa ta'uu qaba kaa. Sadi sadi yeroo meeqa fayyadamna? Akka nuuf ta'e akka gaafiin itti deemetti gaafii maa tokko tokkoon yoo ragaa hedduu fidatte ragaa tokko tokkoon si gaafadha kana tokko tokkoon si gaafachaa deema. Aniyyoo akka kanaadha shan shan yeroo lamaa jenne sadi sadi yeroo lamaa jenne sadi sadi yoo yeroo sadiittis rakkoon qabu. Garuu wanti hundumtuu shan shan yeroo lama sadi sadi yeroo lama achi boodaan ammoo gaafiif deebiidha. Gaafiif deebii si gaafadha achi boodaanii gaafiif deebiin ammoo haga sa'aatii tokko nurraa fudhachuu danda'a. Ragaa tokko tokkoon si gaafachaa deema tokko tokko waan ati fidde gootu. Waan akkas jedhamu hin jiru. Waan akkas jedhamu hin jiru. Sa'aatii tokko wanti hundumtuu sa'aatii keessatti hojjetama. Sa'aatiin gaafiin yeroo ittiin waliin gaafii irratti. No. Anas keessa sa'aatii 24 taasisee jiru iyyuu osoo hin taane dhugaa si barsiisuuf waan as ba'e. Sa'aatii 48 ta'uu danda'a. Sa'aatii 48 ta'uu danda'a dhugaa sitti himaa. Gaafii tokko tokkoon si gaafadha waan ragaa fidde tokko sun hambisiin jechuudha. Okay? Aadaa kee jinidha sa'aatii 48 kana taasisuu dandeessu malee wanti hundumtuu sa'aatii keessatti sa'aatiin koo wurdiidha brother. Ragaa fidatte waan ragaa fidatte qofa. Yoo ragaan kan kee qulqulluu ta'e waan biraas hin gaafadhu. Ragaa waan fidatte qofa si gaafadha malee. Ragaa siifan kenna. Ragaadhaan haasofnaa banatti ilaaluun dubbisuun dhimma keedhaan ajandaa keedha waa'ee koomiti. Akkana yoo ta'e la tokko tokkoon si dubbisiisa tokko tokkoon hadii waan hunda si gaafadha waan hunda waan ati fidatte jechuudha tokko isaa osoo hambisiin. Eeyyee ani laayibireerii miti kitaaba akka kanatti mataatti baadhee fuuldura kee waan dhaabbadhu qaba akka nama baratee tokkotti referaansii siifan kenna. Tokko tokkoon si gaafadha sin jedha tana ammoo akkasiin dura sin dhiisu abadan tokko tokkoon si gaafadha hadiis ati fidde haadha ati fidde eenyu tokko si fidda tokko tokkoon si gaafadha. Waan tokko sun isin jechuudha. Funaanteeti isan gurra keetti nakko sana walitti qabattee dhattee dubbifatte barreeffatte. Yaa goobas arraba dhiisiiti ragaa haasa'uu dhufte haasa'uu waan dhufte sana ammoo tokko tokkoon si gaafadhaa sin jechuudha. Inni suni agarsiistu malee abadan sin dhiisu har'aa akka duraatii miti. Okay? Nama baratetti haasa'ii sa'aatii meeqa akka fayyadamnu amma wadaanaa gali. Egaa meeqa fayyadamu walumaa gala siin jedhee jira bara sa'aatii daqiiqaa shan shan eegasanii daqiiqaa sadi sadi sanboodan gaafiif deebii siin jedhee jira. Gaafiif deebii ammoo ragaa si gaafadha eessaa akka fidde si gaafadha eenyutu akka si hiike si gaafadha kan hunda si gaafadha achi boodaan. Waan galitti qabamee waan inni kun gaafiif deebii daqiiqaa meeqa fayyadamu? Daqiiqaan qabu gaafiif deebiin. Gaafiif deebiin yoo ati kudhan ta'uu danda'a dhibba lama ta'uu danda'a sun na gaafatta si gaafadha. Yeroo hin qabne hin jiru. An nama barateedha. Marii akkasii eessatti barte? Ati nama barate fakkaata. Nama barate. Waan guddaadha baga barattee daqiiqaa ayyee daqiiqaa meeqa daqiiqaa akka gaafiiti. Gaafii shan qabaachuu danda'a gaafii kudhan qabaachuu danda'a. Garuu ammoo wanni siin jedhu wanni waadaa si galu ragaa akka siin duraadhaa sobdeen baatu tokko tokkoon si gaafadha siin jedhu tokko tokkoon. Okay? Gaafiif deebiidhaaf daqiiqaa meeqa fayyadamna? Natti hima. Daqiiqaa meeqa fayyadamna? Amma wadaana. Gaafiif deebii daqiiqaa ittiin qabnu siin jechuu jira. Bakka inaa sa'u sijiin akkasii ta'e. Maaf sodaata anatu anuyyuu gaafatamu jira maaf sodaata isaa anuyyuu konfidensi naa sa'u jira. Awaan amantii kiyya irraa haasa'uu dhuftee bara. Ati maaf sodaata isaa? Dhaggeeffadhume dhaggeeffadhu. Dhimmaan sa'aatii 24 taasii sijiin iyyuu hin qabnu wanti hundinuu seera qaba. Sa'aatii keessatti dubbatama. Yeroon marii jira yeroon gaafiif deebii jira waan dubbadhuuf daqiiqaa keessatti ragaa hunda saasiifan kenna ragaa sana qabattee dhattee dubbifachuun amala nama barateedha. Tarii ati marii seera. Laa dhattee dubbifachuu waan jedhamu jiru asirratti ijoolleen mul'ista waan kijibaa baate gootu si agarsiisa. Biiznillah tabaaraka wa ta'ala. Guyyaan xumuraa kan kiyyaadha biiznillah yoo rabbi jedhe. Tokko tokkoon si garsiisi akka harka geessu si godha. Yoo asii dheessitee baate ammoo eebiin asiin dura waan ati kijibde guutuu waan nan jedhu macaafa kan kee keessan seenu atillee hin seenini si galtee akkasitti wajjin haasofna siin jechuu jira. Daqiiqaan godhu yaa jamaa. Gaafiin akka deemu hin beeknu gaafii gaafa deemeetiin jedhe achi booda. Akkasumallee manni yaanni yeroo qaba. Kanaaf iyyuu sa'aatii meeqa keessatti daqiiqaa meeqa keessatti akka mari'annu daqiiqaa meeqa fayyadamnee gaafii akka wal gaafannu amma murteeffannetti hubna. Kanatti waliin galti yoo ta'e dhaqii warruma wajjin
Iwwacu barbaadde shamarran wallaqee wajjin iwwaci. An nama barateedha. Yaa gurba mee arraba dhiisiiti yeroo takka wannan siin jedhan okay daqiiqaa siif godha akkaataa maalitiin si godha si fakkaata yoo ati wagguu haasoftu tokko ragaa fidataa deemte sin gaafadhu hangaafi tokko ragaa fidataa kun hadiisni akkana jedha quraana akkana jedha jettee quraana bantee hadiisa bantee haasofte waraqaa ati dhufteetiin anabbabdu ammoo tokkoon si axxaarra'uu barbaachisa akka siin dura goota kompiitara barattee anabbabdee na biraa deemu sun mariidhaa miti si galte nama barate naan jettu ofii ammoo nama baratee miti nama kutaa tokko seena iyyuu akkasatti hin fakkaattu kompiitara bantee gaaf dura natti anabbabdee na biraa deemte usun ragaa bani siin jedhu Kompiitara jettu kana isa kana ammoo akka gaaf dura sin dhiisu akka gaaf dura sin dhiisu ragaa yoo fidde quraana bantee kunoo kana hadiisa fiddee kunoo kana hojjette waan tokko sin gaafadhu dhugaa dubbachuuf akka quraani godha soo sin jedhani ati nama baranneedha. Kompiitara no Maal uso godhi jette? Kompiitara ko nama barate itti fayyadama ati ko waa'ee kompiitaraa hin beektu. Qabdaa'ii kompiitara bitee si ergu. Zamanni zamana kompiitara bira dabre bar argu jirta zamanni zamana kompiitara bira dabre yaa mucaa ani sammuun namni mariidhaan dhufe isaan sammuudhaan haasaa malee kompiitara laalaatiin haasa'u kuni wallaalummaa si zamanni zamana amma sa'aatii kana teknooloojiin kompiitara bira dabree jira. Kompiitara amma si biratti Itoophiyaa waan jirtuuf sitti fakkaata malee namni kompiitara amma sa'aatii kana bar ijaanuun laalu biyya ammaati. Sa'aatii kana namni teknooloojii waan guddatee jira. Kun fayyaan isaa akkam goone samii akkam gooneetti himne sana. Qabdi haila kaanii qabdi seebu. Mee yaa mucaa yaa gurbaa keenya mee wannan siin jedhe sa'aatii akkan xumurree fi tokko seensifadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isinin araarsa. Gadi buusin irraa. Isinin araarsa. Yoo feete bee isinin araarsa. Aywa araarsa. Gadi buusi. Ilaamee. Jiru nama toliisi. Inna ga'inni si mirga keete. Yoo amantii lamaan irraa ta'e daqiiqaa qabadhaa gaaffiif deebiidhaaf. Fakkeenya akka macaafa jalaatti waa Yesuus Kiristoos irratti mari'attoo ta'e Quraanaa fi macaafa keessatti Yesuus moo Isaatu waaqadha waan jedhu irratti ergamaadha ergamatu waan jedhu irratti daqiiqaa gaaffiif deebii qabachuu dandeessan murteessaa. Garuu islaamummaa qofarraati dhagaartu isa zawwal. Dhaga'u jira. Islaamummaa qofarraati garuu lakki dubbadheeruma sii kennee daqiiqaa 5 keessatti ragaa 200 sii kennee ba'uu danda'a. Awwal ragaa 200 sodaatee baa jira. Ragaa 200 sitti kennee waan kijibde hunda waan ati kijibde hunda utuun gaafatamiin baata. Kun kijiba sodaadhaaf isinii galee. Kanaafuu yoo amantaa lamaan irraa ta'e rakkoon qabu walis amantii isaan irraa dubbata waan ta'eef innis amantii keenya irraa dubbata waan ta'eef daqiiqaa walii qabuu danda'u. Akkasitti daqiiqaa walii qabdan. Garuu amantaa islaamaa irraa bichaa jedhamee hamma barbaade fidee daqiiqaa 5 miti daqiiqaa 3 booddee dabalatee daqiiqaa 6 daqiiqaa 11 keessatti waan barbaade dubbatee gaaffiif deebii moo daqiiqaa 2-3 goonoo jedhame maal gaafatame maal isa amma sana wal gaafatee maal gaafa tokko deebisitu daqiiqaan hin dhuma. Saniifuu wanti gochuudhaa qabdan inni sirrii gidduu lamaan keessatti dubbadhu. Yoo amantaa lamaan irraa ta'e daqiiqaa gaaffiif deebii walii qaba. Yoo immoo lakki amantaa tokko irraa qofa ta'e islaamummaa irraa ta'e yookiin kiristaanummaa irraa qofa yoo ta'e ustaaza walis hamma barbaade sinaa gaafatu innis amantaa kiristaanaa irraa dubbatu taanaan ragaa haasoftu taanaan hamma barbaade amma gaaffiif deebii sinaa gaafatu dirqama keessan deebistu jechuudha. Yoo islaamummaa qofa irraa dubbatu ta'e amma waan inni dubbate hunda ragaadha jedhee ragaa isaa hunda amma deebiitti kennitanitti hin gaafattu jechuudha. Yoo kana waliigalta waliigala yoo sana hin taane lakki deemsitu gadi deemaan hin taatu. Kana waliigalta dhaggeeffadhu akka wallaalaan godhatiin itti ani gidduu keessan dubbachuu dhufe akka wallaalaan godhatiin. Akka wallaalaan godhatiin. Kompiitara itti waa'ee kompiitaraa amma tokko si gaafadhe tokko hin deebistu kompiitara itti amma odeessaa halte waa'ee timirtii baradhe itti waa'ee barumsaa tokko gaafa hin deebistu amma. Waa'ee barumsaa naa ta'e ati karaa barumsaa maal baate dhaggeeffadhu. Atuu jirta miti kana bashaan garbataatee jiraataa jirtu ana arabaa fan garbachaata bashaan garbataatee jiraataa harta habashaa akka keef garbataatee jiraataa harta ana araba adiisi caalu nama kan akka kee adiisi caalu fana garbatee jiraadha ati garuu habashaa akka keetiif garbataatee jiraataa harta dhiira bar biyya alaa deemuuf koo si gaafata sammuu si gaafata ati amma karaa bishaaniyyuu bishaan sin fudhatu karaa bishaaniyyuu dhufuu hin dandeessu ati yookaan karaa pileenii miti as keedimaa beekumsi kee deebisuu dhufu karaa bishaanillee bishaanuu sin fudhatu. Kanaaf wati beekumsa ittiin as dhuftu hin qabdu. Karaa beekumsaa amma kootu naaf qabna min laan naawura sila huqqat. Maalirra dubbachuu barbaada waa'ee barumsaa akaadamikaal barbaadana waliin min laan naawura. Maal qabda beekumsa? Fiiziksii irra dubbannu moo keemistirii irra dubbannu moo maalirratti dubbannu moo baayoloojii irraa dubbannu naafsi. Mee beekumsa keessa kamiin jirta achi keessa? Okay.
Sagaleen kiyya jira Hawsa Farhaan. beekumsa keessatti ilaalla. Maal jettan? Kan hin jedheen bar wama kana wannan jedheeni asin dura mata dure makana irratti gadhe godheetu hin ture. Muutii godheetiin achi jira natti fakkaata ijoolleen akkas jechuu jiranii amaluma isaati jiru. Akka godhan mirga isaanii godhan jedhaasin. Mirga isaati bara isaati Mirga isaati. Mirga isaati. Sin araarsu dhufe karaa barbade lamaatti sin waliin galtanii tufti isaanii waliin sodaanne sin. Kana isaa jirru gadi buusi feraaniini. Ustaaza waliin sodaanne miti sin waan amma siniin jedhe. Ustaaza waliin isin sodaanne miti. Yaani ko silikin fa yoo ta'e ageeba ustaaza waliin sodaanne joon maaf sodaattaati. Jaarsuma nama tokko umar. Ustaaza waliin sodaanne joon ati maaf sodaatta. Ustaaza waliin sila akka sodaatu qabu waan bar amantii kiyya irraa haasa'u dhufee barsina. Maal amma sodaadha ammas kanati lafa irraa jirtu malee maal siif namni hin sodaatu. In sodaattu taanaani yookiin amantii kee irraa dubbattanii amma barbaadde ustaaza waliin gaafa amma boriitti rakkoon qabu. Kuno yoommoo lakki jettee ammas immoo islaamummaa irraa dubbatu ustaaza amma dandee ammaatti dubbatte hunda ragaa tokko tokkoon irratti si gaafata. Kana lamaan keessaa eekoo bakka tikilii gidduu keessatti dubbaddan. Jibba sii qabu waliin gorree. Amma sodaatteetti kanati. Wallukaa jirtu. Inni akka korbeessa kun ijoollummaa fi ustaaza siluma yuusin koo nama filanne nama beekumsa qabu fedha akkamitti akka hojii seentan hin beekuun. Wallahi akka goone sinii galtee kiristaanumatu iyyuu kanuma qabnaa jedhan. Akkam goone isaan rakkadee kiristaanu wannummaan nuti qabnu kanuma nurraa fudhadhaa kana wajjin nu mareedhaa jedhan. Qeesii tokko barbaadee jennaan qeesiin sun hin ta'uuti kana wajjin kanuma qabnaa kana wajjin mareedhaa jedhan. Wajjin rakkanne maal goonare akka goonu dam. Mee amma macaafarra quraanarra haasawaa jedhe xayyib jedheen hin dinneena. Kana qofa qabu taanaan immoo quraanarra haasawi macaafa quraanisa haasawi laakiin ragaa si gaafadhaa jedheen. Kana qofa qabu taanaan ga'aa ergani ka barsiifatanii ga maal godhu ree waan qaban barsiifatanii. Ragaa siif hin kennu hin jenne. Ganaan barani barsiifatan ergani. Sa'aatii keessatti haasofna waan. Joon si qofa qabu yookiin si erga yookaan kolleejjii keenya si argatanii yookaan akka itti sanbatta maalii baradhu. Sa'aatii nama tokko siyaasofsiis awwalee wajjin sagantaa qabattan mini awwalee wajjin haasee fara'een gadi bu'i maa inni dhuftee asitti isaan irratti walii galanii haasaa ati walii galaan jiran mana gidduutti walii galu situ walii galcha miti isaan walii galanii ati gadi bu'i maal dhuftee arrabsuu maal jedhu akka ammatti walii galu arrabsoon qabamman cufadhee baha akka ammatti walii galu sana ta'uu baannaan sodaate jechuudha ustaazan kun manaa bu'eeti ati jala amantaa kiristaanarraa dubbattanii hamma dhumaatti amma barbaachisnaa gaafa godhaa irratti ragaa tole. Fareen situ qabaa fi isinis amma boritti amma fixanitti gaaffisa gaafatu kanaan taana walii galaan isin irraa ba'a. Isaan walii galanii waliin haasa'e nama taatanii nama tokko naasofsiina. Ani isin irraa ba'a kennaatis irraa ba'iti kanaan walii galanii kanaan dinnaan abbaan isin sodaate. Isin lachuu baate yeroo takka eega sani ammoo isa wajjin akka jedhe san irratti walii galle waan gaarii. Ayyee nagaatti tura. Ba'a isin illee tole. Ati illee bayi keenya ka jedhu sun. Okay. Aywa. John dhaga'u jirta isaa waan jechuu jirru dhaga'u jirtaa miti isaa. Ani sharti tokko sirra qofa sirra kaa'e. Seera tokko qofa sirra kaa'e yoo sa'aatiin haa dhaabatu jettee. Seeraatiin haa kennitu osoo hin taane wanta sammuun kootti walii galii nan bula. Waan sammuun kan keessee ajaje maaloo irraa godhadha isaa. Amantiirra asuu dhuftee bara. Ragaa naa kennita tokko tokkoon ani sa'aatii gaafii sin gaafadhu sin jedhe yeroo maal goote yoo tokko tokkoon quraanaaf hadiisa baraatiin na dubbiste. Okay? Siifan dubbisaa. Hayyee siifan dubbisaa. Na dhageessaa misaa? Akka nuti macaafa manaa sini dubbifnu ani duraanuu nuti macaafa manaa sini dubbisaa deemna. Yoo tokko tokkoon quraanaaf hadiisa banaa naa dubbisaa deemte natti garsiisaa deemte waan tokko si gaafatu qabu. Maaliif isin araarsu ani Joon? Joon maaliif isin araarsu? Nu araarsu. Awwal akkas goonuu awwal ani daqiiqaa isiniin qaba garuu immoo waangootan hundumaa fi fakkeenyaa fi amma isiniif gochuu. Daqiiqaa wayituu kan qabdu hin jirtu buusiin yeroo takka buusiinis anaafsitu wajjin haasa'u jira. Qoy isiniin araarsa ka keessa ooltanii namnis dhaggeeffataa waan jiruuf. Wanni araarsitu wayituu hin jirtu waliin lolli akka silaadhaa gadi bu'e ibboo usafaraan faatilee ni buufne nama hundaa ni buufne buusiin isaa. Mariitti daarektilii akka seenamuufidha awwal. Laa bu'iitii jala sanii dhaa'oo achi haasawi achiyyuu ni dhageenya. Jala sanii bu'iitii haasawi achiyyuu ni dhageenya achi qabi bakkuma jirtu sanii qabi. Akka silaan isaan waliin galle jidduudhaan nama walitti akka seenamu naan jettaa isaan waliin galle akka isaan walii gallu yeroo takka gajala kan bu'iitii yookaan muutii qabadhu taa'e tolee.
Dhaga hojjirtaasa? Baay'ee nama ajaa'ibda garuu. Ansila yerooti kottu asa'ii. Gadi buusiiti yaa aboo wajjin haasofnu Joon. Wajjin haasofnu ragaa mul'isaatiin deemta siin jechuu jira. Qur'aana bantee hadiisa bantee naa mul'isaa deemta. Okay? Ammas na dhaggeeffadhu meeshaa tokko. Dhaggeeffadhu. Ani sammuu kee miti sammuu koodhaan hin ajajama. Kan na ajaju si osoo hin taane anatu of ajaja. Kanaaf iyyuu wanta naasa'u ragaa siifan kennaan. Iddoon itti barreeffame hadiisa. Ragaa tiksiin barbaadu ani Qur'aanaa fi hadiisa naa mul'isaa deemta siin jedhe. Mul'innatti naa mul'isaa deemta. Okay? An kitaaba baadhee si jala deemuudhaafi miti kana kitaaba yoo hin baanne maal naan barachuu dhufte maal natti anabbabuu dhufte duubaati kitaaba natti mul'istu hadiisa Qur'aan natti mul'istuuti anabbabdee na bira deemtu barbaadde duuba. Bakkaaf iddoo inni itti kitaaba kee ammas wanta isin irraa beekuu qabdu bakkaaf iddoo inni itti kitaaba kee keessatti barreeffamee jiru banee bakka maal naa godhaane ummanni arguu barbaadan ummanni arguu barbaada atelleen san barbaada Qur'aanaa fi hadiisa bantee naa mul'isaa deemtaa siin jedhe dara keessaami. Isa kanaa naaf of beektooti. Dhaggeeffadhume uummata wallaalaa walitti qabdee guyyomsaa deemta uummati akka dhaqee ofii dubbisu yaa gurbaa arraba dhiisi rabbii kan keessa uummata illee arrabsin anallee arrabsin yeroo takka mee arraba dhiisi kitaaba mataa irratti baadhee dhufuudhaaf laabireerii miti kitaabicha keessatti isa barreeffame garuu riferaansii siifan kenna kitaaba irratti waa barreeffame siin jechuu jira kitaaba naa mul'isaa deemta ragaa naa mul'isaa deemtaami jedhi so ammaati kitaaba baadhuu kottu na jala adeemi inni jedhu kuni wallaalummaa kee agarsiisa kun seera dibeetii miti international dibeetii dhaqii ilaali. Yaa mucaa maal taate sana kitaaba baatanii osoo hin taane warri bareedu bar hundi isaatu bar akkana jedha jedhaniitiin tokko tokkoon dubbisaatiin deeman tokko tokkoon akkana jedha dubbisaa deeman nutillee wabbuu haasofnu akkana jedha dubbisaatiin deeman ragaa naa fidaa deemtaami. Dirqama hin qabu. Silayyuu akkati sodaattu beeka. Akkasitti nu badhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Mee akkam goona isaa muutii na godheetti dachaasoo jira ragaa mul'isaa deemtaami Joon. Ragaa sitti maal deema iyyee? Ragaa mul'isaa deemta tokkoon ragaa mul'isaa deemta si wajjin haasawaan yookaan ammoo yoo ragaa mul'ifne ammoo boodarratti gaafii tokkoon si gaafan ragaalee fidde guutuu isaatu si gaafan. Rakkoon qabu gaafachuu hin dandeessisa. Hangaruu sa'aatii kanatti fakkeenyaaf atumtiyyuu hadiisa kitaaba tokko fayyaate tokko bantee natti argisiisaa deemtaa hadiisa dubbisuun yoo xiqqaate daqiiqaa 10 sitti fudhatu keessatti marii daqiiqaa 5 keessatti hadiisa tokko dubbisuun daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 ol akka inni fudhatu ni beekta atiyyuu kana. Hangaruu hadiisa sana keessatti daqiiqaa 5 fudhatee 20 fudhatee waan na ilaallatuudha miti sun. Suni ragaa naa fiduu qabda ragaa naa fiduu qabda. Ragaa natti mul'isuu qabda ofii kan keetii jechuudha. Hadiisa kanarratti akkana jedhan ebalu odeesse Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam akkana jedhan yookaan ammoo ebalu akkana jedhetti ragaa mul'isaatiin deemuu qabda. Maal akka ta'e qixeessee sitti nan hima. Hadiisi kun kana hin jedhu yoo ta'e immoo banattee fiddee na sobsiifta. Kana kun siif illee maaliif banattee siidha isaa ragaa fiduu dhuftee banna wajjin haasa'u anabbabuu fi dubbisuu fi miti bara. Ragaa naa mul'isaa deemtaa siin jedhe ragaa mul'isaa deemtu tokkoon. Okay? Si kalama nan jedhu ragaa mul'isaa deemta tokko isaatiin. Ragaa sitti maal deema? Qur'aana bantee Qur'aanni bakka kanatti akkana jedhetti akka uummanni illee hubatuuf ragaa mul'isaatiin deemta. Naa walii galtee kanarratti. Hadiisi sanada qaba. Maqaa qaba, lakkoofsa qaba. Maqaa Qur'aanichaa. Hadiisa kanarra jettee bakka san naa mul'isaa deemta bakka kana ila kun yoo guutuulee dubbisuu dhabde bakka kanatti akkana jedhetti dubbisaatiin deemta. Wanta inni jedhu sittan himaa garuu kitaaba hunduma isaa walitti waan jedhu natti himtaa miti waan jedhu natti sitti himaa miti laa akkasidhaa miti dubbisaa deemtaa siin jedhe tokko isaatiin tokko dubbisaa deemta. Mataan keessi nagaadha. Maal nuti bar macaafa keessan bar tokko dubbisaa deemna bar sitti baan maal inni kanatti himtu maal natti himta saa asiin dura bar kootu haasawee siin jedhee jennaan kompiitara huboo keettee odeessitee arrabsitee na bira baatee baqatteetiin baatee macaafa kan kee keessa nan baqattee baate asiin dura akkas gootee baate har'a ammoo sun hin jirtu wannan siin jedhe macaafa bee yalla akka fuulatti fufnaa Qur'aana mul'isaa hadiisa mul'isaa akkasitti deemnaa jechuudha walii galatti. Irran deebiin walii gallee jira kalaasam Qur'aana hadiisa mul'isaa deemta wassalaam geessinee jirra. Maal dhaggeeffadha isaa itti geessinee jirra siin jedha bar haa itti fufnu amma. Maal itti geessine isa ta'uu dhiyeessitu miti. Isati odeessitu miti kanan itti walii galu.
ejjennoo koon qaban. Ani isa kitaabni kee jedhu quraanni kee sanada qaba. Maqaa qaba. Lakkoofsa ayataa qaba. Maqaa quraanichaa lakkoofsa irratti barreeffamu wajjin sitti maanan deema. Garuu kitaaba sana dirqama irratti banis deeggarsaaf dirqama hin qaban. Attee banatti ilaaluun gahee kedha. Dhumarratti immoo ilaa akkas jettee jirta. Dirqama qabdaa gurba. Akka gaaf duraa si arabbabdee dubbistee na jalaa badde na jalaa baduu fi bal. Injiru wanni akkasiidha har'a. Har'a injiru gammee har'a injiru wanni akkasiidha. Akkasitti waan abbabdee dubbistee baduun injirtu. Amma kana bantee mul'ista guutuu isaa. Kitaaba banaa deemtaa. Ati hiriiraa miti kana sitti agarsiisutti jiru. Research based. Ati quraana biraa qabdu isaa gurba. Qorannoo dhugaa allaan seexana ta'uu isaan sitti agarsiisuuf deemaa jira. Yaa goobas arraba dhiisiiti. Arraba dhiisiiti. Adaraa kan kee arraba dhiisiiti yeroo takka. Mari'achuu barbaade. Arraba irraa qulqullaa. Arraba irraa bahi yeroo takka. Allahin seexana ta'uu seexana. Amma marii jalqabna. Yeroo takka meel hojiisaatiin deemee yeroo takka arraba dhiisme. Adaraa kan kee. Ragaa kitaaba keeratti hundaa'e. Adaraa kan kee arraba dhiisi. Kana. Tegarachuun jira. Arraba dhiisiiti yeroo takka. Yoo sitti tola ta'e taa'ina dhaggeeffatu. Dhumarratti. Mootii godhee jira saachii jiru. Isa kanaaf ragaa kenni yoo naan jette siif kennuu nan danda'a. Yaa jamaa nuti balleessee isinummaa murteessaa yaa jamaa keenya. Gurbaan kun asiin dura na bira dhufee mari'adha jedhee timbar kompeetara ufafoo qabee arraba arrabsee ka'ee erga na biraa fiigaa ittiin badeesi. Wallahi mana cufatee asiin na jilaa bade. Amma ni balleesse ani xayyib waan nan jedhee waan biraatti miti macaafa quraana irraa mul'isaatiin deemtaa. Quraana irraa macaafa irraa quraana irraa hadiisa irraa mul'isaatiin deemtaa. Macaafa kan kee keessa siin seenu siin jedhe. Okay. Macaa quraana irra ragaa fidataatiin deemtaadha. Ragaa fiddaatiin deemta. Mul'isaa deemtaadha wanni siin jedhe. Quraan nas jira kunoo application buufadhu kunoo ila kunoo. Application kana buufadhu kunoo sitti mul'isaa. Tayyib eega qabaatte application eega qabaatte application buufadhuuti application irra naa dubbisaatiin deemta. Natti mul'isaa deemta. Okay? Yeroo sitti immoo banattee lakkoofsicha maqaa quraanichaa dubbifachaa deemuun gahee kenna. Ansi dubbisuudhaaf dirqama hin qabu. Achumaadhumaa muuti gootaati ijoolleen akka nageenyaa fi ijoolleen kiristaana. Miti afaan kee walitti hin qabamu. Afaan kee tuqaa. Afaan kan kee addaan haa cabu jechuu barbaarsa. Maal ani afaan kan kee walitti qabamee jennaan achi muuti wal. Irraa ban ijoolleen haa dhageessu salphina kan kee kan. Wallaala kan kee kan ijoolleen haa dhageessu. Ragaa mul'isaa deemta mun deemtu siin jedhe ittaaseen nu kun amma ittaaseen nu ragaa mul'isaa deema atillee ragaa mul'isaa deem siin jedha bara. Sitti maanan deemaa ragaa. Garuu ammas wanti waliin galle. Maal natti himtasa maal natti himtasa wanti ati natti himtu maal barreeffattee maal natti mul'isaa deemu quraana hadiisa irraa battee natti mul'isaa deemu. Sana duudhaadhaa akkuma alsamad sana duudhaadhaa mataan kee alsamad karaa baasu karaa galchuu hin qabu. Yaa gurbaa yesuusu duudhaadha yesuusu bar macaafa keessa yesuusu dhaqaa. Yesuus dhaqaadhaa bar mataan dhaqaadhaa bar yesuusii jedha macaafni kattaan guddaan sun ka Museen akkana rukuteeti inni bishaan irraa baasisu yesuusii jedha macaafni. Amma isa kana seenuudhaaf yaadde mee waan arrabaa keessa ba'e yeroo takka mee gurbaa addaraa kan kee arraba keessa ba'e. Yoo itti waliin galle ta'e yaada keetti waliin galle bakka adisnoo biraa jiinaasaa. Yaa jamaa kalaas namni kiristaana namni biraa seenaati yeroo takka walii galuu hin dandeenye gurbaa wajjiini. Ragaa siifan kennu ragaan si ani intinneeni ragaa mul'isaa deemi jedheeni takka boodara si gaafadhe jedhee lamaanuu diitu jira waan isa godhe waan isa godhe hin barre. Sodaate bakka ani sadi ustaazuu sodaate kana taalimaa si nama. Gooftaa qotiin jedhutti eegdumoo sin sodaate horiin isaa kalaas. Erga sin sodaate maal gootu? Akkam goona isaa achi muutii godheetti waan na gochuu jira. Bakka gooftaa komma sin jedhu eegdu sin sodaate kalaas tokkoffaan arraba jalqabee lammaffaan ragaa fiddee agarsiista nan lakka akka barbaade lakkoofsa bichaa himee deema jedhee kana caala sin isa fadeemo sin sodaate bakka adiisa. Dirqama baasina sodaate jechuun qabu isaa waliin hubannee jira. Lammaffaan amma arrabsuu jalqabee isiniin arrabsuu jalqabee kun qaqqabina sodaafiti isinii galee silaa osoo dandeeti. Rakkoon qabu ragaa tokko tokko sitti agarsiisaa deema. Ani amma tuuji marade ragaa tokko tokko agarsiisaa ni deema. Tokko tokkoon keetaaf wanni ishee wajjin. Inni garuu agarsiisu sim jedhee masitti odeessee deemaa jedhe. Kun marii maal jedha bare? Indee? Maal jedha sayyuu qabaadhuutii jedha sayyuu dhaggeeffadha. Namni sin jala jiru yuun gaastas dhaggeeffachuudhaaf barbaade meetii haa godhu dhiisa. Namni nu jala jiru kiristaanuu kan isaa caalaa kan kee dhaggeeffatu dhiisaa sen. Waan isin ajjabu jechuudha. Waan isin ajjabu inni maal jedhe jim jedhee muree haasee qabadhuuti fudhadhuu deemi ragaa yoo ta'e wanta akkasii isaa waldaa keessa barsiisaa jira seemoo ijoolleen xiqqoo bira waldaa jira seemoo ragaa qabadhuuti deemi baalaan hin mari'achuu dhufanii Joon yoo beekumsa qabaatte Joon beekumsa qabda meeti ragaa argame arraba dhiisite ragaa argate akka gootu
Mee ragaa geejjiba mee namni guddaa seera namni guddaa caliin jedha mee namni guddaa gidduu keessa dubbatu. Bakka tibbeessoo Mee tibbeessoo na murteessu osoo hin sakkanne. tibbeessoo dubbatu bakka. Mee tibbeessoo murteessi rabbii jedhiitaati. Waan itti balleessee jira yoo dhaggeeffataa jiraata waan biraan jenne tibbeessoo. Peenteedha haa murteessu cal jenne. Ayyee murteessi mee tibbeessoo. Murteessi mee tibbeessoo. Bakka sagaleen keessan bira dhaga'amaa? Inni dhaga'ama. Dubbadhu mee. Okay. Actually an reefuma seene na argame jennaan seene detailii sagaleen nuti naddeebisaara. Yoo amma seente yaada jiru asitti himu kan jara lamaaniyyuu. Yaada jara lamaanii sitti. Osaa Faransee isin lamaan haasa'ame an dhiisee jira. Cal jira ittiin hima yaada keessa lamaanu joon akka jedhe mariidhaan dhufee waa'ee islaamummaa qofarraa soona waa'ee allaarraa waanuma sitti mee qofan sitti maa ati lakkoofsuma qabadhu deemiti manatti gali dubbifadhu jedheen. Ustaaz awwal immoo lakki akkasumatti marii turte malee na barsiisuu dhufne nan dubbadha joon please nan dubbadhee cal jira. Na barsiisuu dhufne mari'achuu dhufte malee waan dubbatte ragaa baastee natti agarsiisaa deemta. Dhumarratti garuu gaaffii deemi immoo waan tokko tokkoon dubbatte irratti tokko tokkoon si gaafadhaa jennaan nan gaafatu tokko tokkoon jedhee daqiiqaa 2 yookiin 3 qabannaa deen gaaffiin tokko daqiiqaa 2-3 fixa. Akkasumatti waan dubbatte irratti otoo amantii lamaan irraa ta'e jedheen awwal amantii lamaan irraa taanaan rakkoon qabu daqiiqaa qabanna 5 isaa tokko 10 garuu islaamummaa qofarraa waan ta'eef atamma barbaadde kijibuu dandeessa waan ta'eef rakkoon qabu waan dubbatte hundayyuu sin gaafadhaa islaamummaa qofarraa dubbannaa jedheen. Garuu yoo kiristaanarraa islaamummaa irraa ta'e qixxee rakkoon qabu daqiiqaa 5 isaa ta'u 10 gaaffiif deebii goonaannaan okay kun hin ta'a jedhaanis inni immoo lakkeen fedhu barreeffadhaati qabadhaa deemaa ragaayyuu jedhe mee maal jettu. Okay, John mee waan faraan jedhe dhagayeera tarii yoo si bira muusi ta'e hin beeku ati maal jedhe? Miyuutiin hojjechaa jiranni. Kamusin kabajaa. Ani yaada faraan dhaga'uudhaaf hin dhumne waan irraa dhaga'u sin qabu. Akkas seexaanonni hin dhaga'ane yaada koon baqatu rakkoon baqatan. Gaafatamu. Mee faraan haa dubbatu bayi akkuma si dhageeffadhe inni laa jedhu achiin booda dhufee fi gara kan godhu. Kau yaada ko simu. San nagara John. Isa dhaggeeffataa jirtaa? Isa dhaggeeffadhuuti natti deebi'e. No, si dhaggeeffataa isaan jedhisi jedheeraan. Ayyee, na dhaggeeffataa jirta yoo ta'e tibbeessoo. Atis marii gochaa turteetta. Ayyee, marii gochaa yeroo turteetti baabiliirraa yeroo gochaa turteetti kitaabni qulqulluun wangeela akkasii boqonnaa akkasirratti akkas jedha jetteeti yaadota mariisii ta'an macaafa qulqulluuraa walitti qabattee qixeeffatteeti kan ati dubbattu. Yoo ragaa kitaaba qulqulluun latti yoo qabaatte si jechuudha marii humti kamiyyuu. Yes. Kuni maalidha marii seeruma qabeessaadha. Namni immoo kutaa ati kenniteef maqaa kitaaba sanaa qabatee boqonnaa isaa qabatee lakkoofsa isaa qabatee dubbifataa deema. Dhaqee dubbifatee wanti ati dubbatte sun soba dogoggora yookaan siin jedhu ta'ee kutaan ati kennite soba akkas hin jedhu. Yookiis immoo iddoo akkasirratti information dogoggoraa kenniteetta banii nu dubbisii jedha. Kanaan alatti garuu amma fakkeenyaaf marii tokko gaafa fayyadamtu kitaabota riferaansii yoo xiqqaate kitaabota 10 wal fayyadamuu qabda. Ati ni dandeessaa jechuudha. Kitaabota 10 sana iddoo tokkotti walitti qabdee mariidhaaf yeroo qaatu. Iddoo tokkotti walitti qabdee marii daqiiqaa 5 keessatti kitaaba sana banaa deemtamoo yaada kitaaba sanaa riferaansii kennitee fi yaada kitaaba sanaa dubbataa deemta. Atumtu murteessine kanama barate tokkotti. Maybe fakkeenyaaf macaafa qulqulluuratti yeroo na gaafatanii yeroo koteeshiin isaa caqasuu qabu. Yeroo koteeshiin isaan caqasan yookaan immoo specifically iddoo isaa yaada jedhu. Fakkeenyaaf yaada sila waan hedduu mari'ataa turre fakkeenyaaf yeroo atiin information garaagaraa kennaa turte ragaan bakka kana akkana jedha. Ragaa isaa lakkoofsa gana. Wanti kun kana jedha. Lakkoofsa gana bifa akkasii yoo dhiyaate I think proof godhuufillee disproof godhuufillee hin fayyada jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluu gaafa awwal deemaa ture kana jedhee inni conclusionii kennaa conclusion ati kennu yeroo hungi jedhaan. Specifically iddoo san naqee iddoo sun kan jechuu barbaade kana malee kati jedhaa turte yeroo hungi jedhaan akka kiyya jedhaaran. Kanaaf ammallee ka isaanitti illee probably jedhee kana yaadu ragaa fuulli kun bakka kanatti kana jedhaa ragaa isaa kunooti. Bakki kun kana jedhaa ragaan isaa kunooti. Waan san irratti ani wanti kana jedhee evidensi kanaan conclusionii kan kaatiin keettaa inni ammoo akka itti fudhachuu barbaadetti lakki kun kana jechuu barbaade ka fedhu barbaade yoo jedhe ati akka jechuu barbaadde ka jedhu ammoo kana akkas jedhanii gargar galan. So I think
evidensii waliin kennaa yaada isaallee reaaktii isaallee. Mee takka tebbeesoo yaada kiyyaallee osoo dhaggeeffattee gaariidha. Isumaaf deebisaa itti fufeetillee yaa. Takriban mucaa gurbaa kana wajjin yeroo lama mari'adhee jira siin dura. Yeroo lamaan guyyaa tokko waa hedduu dubbatee waa 11 yaada dhagamma wallahi. Luukiin irratti barreessa sun hagammaa jiraatti fakkaata. Bakka inni jiru waa wallaalu malee. Waa 11 dubbatee kijibaan. Gammeen adeebisee mana Faarisii gaafsan Faarisii Islaama reefu qabatee natti fakkaata gaafsanii waggaa tokko caallee jirra. Gadi buufatee tumaan neetworkiin kee hojjetaan jiru jedhee badeechi. Okay jenni. Sammoodhaan ammoo waan Allah irra mari'achuu barbaadee viidiyoo waraabee. Ta'ee qeebaleef jedhee. Osoo namni hundi gurbaan kun mariidhaaf hin tolu sunaan jedhan qeebaleef. Okay jedhee. Waggoodhaan inni ragaa mul'isee kompiitara ofoo kaa'e tarararararara hunda haasawee erga sani xumuraarratti waggoo si gaafadha jedhuun arraba jee eegale gaafa arraba eegalu macaafa keessa gaafa seenanii waan tokko jalqabu macaafa keessa seen tana buutee saadha tana buutee nacha achumaan badde jechuudha. Si galtee sabaa kanaaf jecha maal jedheenan namni ragaa fidate fakkeenyaaf amma nuti quraana qaraanee fidanna. Fakkeenyaaf amma wagguu quraana keessa fidan alif laam miim daalikal kitaab arabi waan beeknuuf quraana illee waan beeknuuf rabbiin akkana jedha jennaan. Inni ammoo tana jechuu hin danda'u. Osoo kana jechuu danda'e fakkeenya macaafa irraa wagguu fidannu nuti lakkoofsa kana irratti akkana jedha jennee jecha akkana jedha jennee fidan. Inni ammoo sen jechuu hin danda'u. Osoo sen jechuu danda'e bar takka ingiliffaan dubbisee osoo deebisuu danda'e dubbachuu danda'e. Takka ammoo arabiffaan dubbisee osoo dubbachuu danda'e. Takka ammoo laal oromiffaanuu hiika oromiffaadhaa qabatee sammuutti osoo dubbachuu danda'e. Akka nuti qabannee itti naasofnu san waan tokko. Laakiin kun akkasii haasa'uu dhabe. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana irratti rabbiin akkana jedhee jira. Waan qur'aan hin jenne asiin dura maal jedhee dubbachaa ture. Rabbi laati fi uzza manaat ka jedhamu sun intala rabbi jedhee jira quraani jedhe. Eessarra jira. Ijoollee kiristaana sobuu malee waan biraadhaan jiru. Quraana baanii fi dubbis gaafa jedhanii tana buutee isaadha. Yeroo baay'ee na jala badeetiin bee. Kanaafuu amma wanni jechuun hin jiru. Gabaabbinaan si gabaabsame. Quraana ragaa walitti qabadhee jiraa jedhe. Yoo googilii irraa walitti qabatee hin jiraan yoo ofiisaatti walitti qabatee jiraate ragaa walitti qabate sanaa mul'isu. Ragaa walitti qaban lakkoofsa walitti hin qaban. Dura ragaa ogguu walitti qaban lakkoofsa walitti hin qaban. Sigaltee faayilli fakkeenya faayila usaafaraan qopheessee jiru. Usaafaraan immoo mul'isee dhiina usaafaraan itti mul'isame faayila akkatti qopheessan. Faayila ogguu qopheeffattu ati macaafallee iskiriinshuut gootee takka barreeffaman achi keessa koppii gootee faayila akkasii qopheeffatta malee lakkoofsa barreeffataatiin hin deemu. Lakkoofsa barreeffataa yaada kan keetti barreeffataatiin hin deemu. Faayila ogguu qopheeffatan akkasii. Kanaafuu mul'isaatiin haa deemu jechuun hin jiraan. Mul'isaa deemi. Kunoo maritti haasee nuti mul'isaa deemi adaraa kan kee. Yaada keessan hubadhe koi ustaaz awwal yaada keessan amma hubadhe isin ka jedhaattanii waan dhiyeessitu nun mul'isaa deemi jedhaattani nun mul'isaa deemi nullee ilaalaa deemna jedhaattani. Akkas kun akkasee. Okay. Joon tariitii yoo mul'isuuf isaan mijannee. Maaf isaan mijannee maaf kompiitara harkaa qaban jenne kompiitara qabachuun beektu naan jechaa ture iyyuu. Okay. Tole. Waa hundaafuu Kan koo ture Joko lama dubbachuun illee yemmuu ta'an hin dubbatin. Faraan harka yaada keenya nuti isin araarsuu dhufe yaada keessan maasin sa'aatii tokko wal dadhabdan nuti isin araarsuu dhufe. Amma isin araarsina yaada maal ibsatti akkasitidha sa'aatii tokko. Mee faraan takkaan dubbadhaa ta'e. Araara barbaannam. Araara marii barbaannaa. Jechuun anarratti waan dubbatee fi dubbatteetta awwal tokko dubbateeraan tokko dubbateeraan dibbeessi tokko dubbateeraan. Faraani waan gaarii qabu. Fayyuma wacaaraa. Bakka isa moo na dubbata. Yeroo bira darbe waa'ee Allah irratti yeroo dubbanne Allah qofa macaaraa. Karaa kee gadi reaaktii goota akkas taanaan. Waa'ee Allah dhiisee faraan koo yemmuu mana namaa dhufneerra warratu nu waame isaan biratti akka isaanii eegaa dubbanne. Karaa isaa eeggatee reaaktii godha kaa akkas taanaan taraa isaa reaaktii eeggatee godha malee. Tarasa ada bare miti. Reaksi miti amma reaction amma awwal waan inni jedhan reef naa galee malee yaada inni naan jedhaa adaa waan barraa'u nu mudhisiidha. Eewa. Ani ko waan barraa'u nu mudhisiidha. Joon ammoo kan jedhaaru ankooteshinii sii kennaa deemaa atuu dhaqee ilaalladhu. Akkasii mire. Araarsee kanadha. Akkas. Ani tibbo. Araarsee. Ankooteshinii sii kennaa dhaqee ilaalladhudha Joon kan jedhaatu akkasii. Lakkoofsa si dubbisuu deemaan lakkoofsa dhaqee kan dubbisu siidhaan jedha gurbaan. Maari nu godheem daftaraaf Ankooteshinii qofa yoo itti beeksonu nagaa jirta yoo ta'e. Ayyaa. Awa farhaan meeqa jedhisaati kun ustaazii hin jira isaa dheefuudha. Joon waan jedhaaruan
Joon waan an jedhaanuu si kenna atammoo dhaqaa dubbifadhu an jedhaatuma deema tarii sa'aatiif jedhaa ta'uu danda'a mee isallee nu bannaa qoy sa'aatiif akka jedhachaa jira an lakkoofsa si kennaa deema ati dhaqiitti dubbifadhu manatti galiitti dhaqina sa'aatiin qabu asirraayi. Qoy akkas ta'uu danda'a. Kiriptoo qalama. Tippii kanaan argaa baadee jira tippii so. Joon jiraan. Ani gatii ustaazaa barreessu bakka iskiriptoo qalama fudhadhaa koottaa dhee waan ta'eef an taa'ee Baraan qoy irra bahinee ati gabaa isin sooqiddatti makin qoy. Wallahi kolfan akka malee na kolfisiisee iyyuu. Maal jenna reejoo? Viidiyoo kun cufadhennaan na didee joo akkamitti cufadha yaa akhi laa ilaha illallah. Fixaashi hin baana dafaa fixaati hin baana. Mari'atan ishii xibbee sun waraarsa dara rabbi dhugaa rabbi mari'ati waati jette irratti haa murtaa'u rakkoo tokko qabu garuu haqaa murteessi. Wallahi bar marii dhaabiti barti yaa tibbeessu ati akka ati jara kana wajjin rakkate ati argitee hin beektu. Asiin dura bar carraa kennee fi wajjin mana jedhee kompiitara achi garagalchee ragama tokkicha naa kenni jedhee tokkichuma natti mul'isaatiin deemi jedhee. Si galtee wajjin rakkanne akka gonuudhaan. Yaa maaltu jira si fakkaata amman waan hundumaa wal hubachuuf yaaluun barbaachisaadha haga danda'ametti. Objektiiviin kenna amma maaltu ta'aara akka al tokko dhiifama naa godhe dhibbeesso al tokko dhiifama naa godheti yeroo inni dubbatu nu mana keenya bannee taa'u jirra yeroo inni nu dubbannu garuu hatta ishaan illee rakkoon kan ku'aa godhu ustaaz awwal gaafa dubbatu illee miyuuti gochaa jira is it fair sirriidha kun miyuuti gochuun qaba waliin yaada isaas namni haa dhaga'u kan kanaas namni haa dhaga'u hankoollee haa godhu rakkoon qabu si galee miyuuti gochaa jira baay'ee keessaa na barreessaa jiran garuu dubbanne gasilaati alanan deebi'a taanaan garuu yoo dhuguma nama dhugaa taate miyuuti nun godhin. Bargit Kristaanonni ustaaza mana wal jiran kuma sadii moo meeqaachuu jarruun namni dhaggeeffatu rakkoo hin qabnu warra achitti hafeef. Laakiin garuu akka nam tokkotti akka seeraatti awwaliin dubbatu miyuuti irraa kaasuu qaba kan ku'aa godhu rakkoo miti. Si galee? Okay. Meetarii warri as na bira jirtanii Joon mana Joon rumaa baase miti neetworkiitu baase nama san yoo isaa natti himuu dandeetta. Ijoolleen keenya. Seenaati waan na godhaa yoo jiraate haa seenuti. Wanni nuti jenne ani sakkamnee ni beeki. Tibbeeso yoo sanin goone moo jedheni tibbeeso carraan lammaffaa kenneefi bani. Carraan lammaffaa kenneefani. Yoo lakkoofsa qofa dubbadhe jettee hin madhadha jette gaafa marii xumurreetiin jennu daqiiqaa kenna xumurannee jennu si gaafadha. Ragaalee sannin guutuu isaatu waan shakkii irraa qabu guutuu isaa ta sirri dubbate siin jedha. Ta shakkii irraa qabu barreeffadhee waan jedhe guutuu si gaafadha. Saatii ittiin qabnu guutuu isaadha si gaafadha siin dura akkas jette waan baddeefi. Tokko tokkoon naa banaa deemtaa jedheen hin ta'uu naan jedhe. Tole waan shakkii irraa fakkeenyaaf ammaatti na wajjin mari'achuu dhufte. Yaa awwaal ati sirriin dubbifne bakka kana Yohaannisii bakka kana jedhu ati sirriin dubbifnoo naan jette. Dirqama kiyyaan sii deebisuu qabamu hin qabu. Sii banuu qabamu hin qabu. Shakkii onarraa qabatte jechuudha. Ani ka jedheen isa kana yoo yeroo marii keessatti naa mul'isuu didde booda irratti tokko tokkoon si gaafadha hunda isaatu. Saatii dheeraa fudhatu gabaabaa fudhatu jedheen. Okay? Jennaan lakkii akkasitti illee ta'u. Si wajjin asin oolu gurra kan keedhaa asiin fudhadhu jaartii kan kee wajjin maal godhi naan jedhe. Ani hin beeku waan inni. Yeah, anyway. Maal godhi jedha waan inni jedha ani beeku gurra kan kee fudhadhu maal naan jedhe. Tolee ani mee maal godhi jedha mee maal godha. Opshiniin lama danda'ama. Tokkoffaa yoo abbaan sun akkuma jettarra wannoo qopheeffatee jiraatti iskiriin irra mul'isaa deemuu hin danda'a. Yookiin immoo iddoo isaa ispeesifik godhaa ragaa isaa dubbataa deemuu hin danda'a. Yoo iddoo san irraa tarii namni shakkii qabu jiraate abbaan dhageeffataa sun abbaan waliin dibeetii godhaaran iddoon kun lakki akkana hin jedhu ila kun olaal akkana jedhu jedhee dhuma raffeen gochuu danda'a. Daqiiqaan walii qabama. Daqiiqaan yeroo walii qabu fakkeenyaaf daqiiqa kiyya irratti an waan barbaadeen fayyadama ragaa dhiyeeffadhee ati ammoo ragaa kiyya san hin qabattaa dhumarra yeroo walii kennamu irratti sanniin puruuf gochuun hin hafu. Sanniin puruuf gochuun hin hafu fakkeenyaaf yeroo ati an dubbadhuyyuu ati qabatteet daqiiqa kan keetti aanutti haay kana sirriin dubbanne kun akkana hin jedhu kun ragaa isaa laal. Akkana jettu kun akkana hin jedhu kun ragaa isaa laal jedhaat bifa salphaa ta'een illee deemuu ima danda'ama. Luuk inni waan barbaadellaa jedhu daqiiqaa 10 inni san jedhetti daqiiqatti 10 ati fayyadamteet kaan falsifaay gooteet yoo daqiiqaa dabalataa qabde kan kee dubbachuun hin danda'amu. Sunuu waan tokko jechuudha. Yaati beeksoo ati san beektu yoo taate malee bar gurbaan bar waan quraana keessa jiru tasuma naasa'u bar waan quraanni hadiis naasa'u miti waan inni naasa'u.
waan mataa isaa googilii keessa sarchi godhatee walitti qabatee erga sani ammoo kompiitara qabaa naan jedha kompiitara namni zamana jaarraa 21 jaarraa 20 faa keessa kompiitarri malee jaarraa 21 faa keessa amma saatii kana saatiin mobaayilaa saatii iPhone saatii jawwaala saatii tableetii saatiin kun malee saatii kompiitaraati kompiitarri amma warra Itoophiyaa keessa tafe malee amma biyya kanatti kompiitarri waan guddaadhaa biti inni ammoo kompiitara keessa malee fate tayyee googilii irraa fidan ragaa waan macaafa waan quraana irra jiru waan hadiisa irra jiru miti waan inni haasa'u saba kanaaf jecha gaafachuun kee dirqama. Yaa maarree kanaaf waa hundaafuu yoo danda'amee tariitii deebi'ee jedhe okay faraan hin dubbatta. Ana ammoo guyyaa waa wayii jedhaa turte dhuma deebisiin deebifne baate mana waliin marataa irra wayii jirutti beeso si wajjin hin maradhu waan jedheef malee hin mari'anna yaada jedhee kaasaa turte. Ani hin mari'annu hin jenne uduma an bakka garama guutuun isin amanee cadhisee waliin dubbatu sama horii faawoliin irra hojjettan nama lama. Keessaanuu farhaan. Ani akkuma garaa kiyyaa amanee wannoo ergee fi inni achi ol baasee wannuma kiyya gubbaa erge gaaf viidiyoolee anuma itti wanna gootan. Jirri kun maal taatee akkana godhaatti yookaan na ergitanii na himtanii ila waa akkana fayyadamaa jirra sababni isaa kana kanaaf. Ani yoo wannoo banu viidiyoo kiyyaan wal fixaattan. Maal ta'e jirri maal ta'e viidiyoo. Ani saniif achiin booddee qoy mariin garee kana waliin mari'adhu nattaafu yoo danda'e mana kiyya banee barumsa barsiisuu itti fufaa jedhe wanta jedheef sana akka yaadaatti akkana qabattanii fi kabiraa yaa maaf akka akkas jedhe jechuudha maaf akka jedhe ka jedhu diqqoo namoota biraa gaafii xaara waan ta'eef malee an marii waan amanii irratti abbaa barbaade wajjin mari'adha ragaa qabadhe jechuudha ati waan barbaadde yoo dubbatte si kabaja yaada kan keeti yaada kiyya ammoo dubbadha akkasii huban kanaaf ka kanaa tana jiddumaa yaada sana dubbachuu faraan hin dubbadha jedhaa turte siif kenna yoo bifa saniin dhiyeessanii anuma fakkeenya fuudhuu akka kiyyan marii ta'an anan personally wama kiyya dubbachuu danda'a waan ta'eef. Yoo si wajjin mari'adhe ragaa barbaadde dhiyeessati afaaniin dubbadhu ragaan dubbadhu iddoo itti fokas gochuu yoo dhugaa ta'e hin beeka anuu yoo sirrii dubbataa jiraatu anuu hin beeka sababni isaa dubbii ati jedhaattu macaafa qulqulluu dursee tariin hin hubadhu yoo hin beekne ta'e ammoo wanti sun yoo keessummaa natti hin qabadhe iddoo san cheekii godha yoo akkasii hubattee hin jiraanne ammoo kana jedha kanaaf kuni yaada waliigalaa waliin galchuudha yoo danda'ame viidiyoo baasaa yoo hin danda'amne immoo ragaa spesifiik kenna akkasii waliin deemuun hin danda'ama yoo yeroo biraa carraa argattanii waliin mari'attan akkasuu dogootanii gara lachiyyuu bareedaadha jedhee yaada tarii neetworkii isaallee rakkisuu danda'a faraan dubbachuu turte ati kun yaada kiyya free from garasiillee gamanaallee free ta'ee uduu bifa kanaan dhiyaatee bareedaadha waan jedhu yaada kiyya kenne itti fufi faraan. Galatoomi dingata waa'ee kiyya dubbanne akka Dabartiin gooneef dubbii gara waa'ima kanaatti dubbanna. Waanuma inni nuun jechaa nu arrabsaa tureef inni jalqabaa waa'ee kompiitaraatiin baranne atakkasidha. Akaademikaalii namni hin baratiin deeme tokko hin jiru. Awwalis taanaa akaademikaalii tun baratii yuunivarsiitii amma keessa jiru keessa hin jiru. Yuunivarsiitiin jiru miti barri isaa bagee hin beeku. Kanaafuu yuunivarsiitiin jiru sadarkaa inni itti jiru immoo nutu beeka warra sadarkaa barumsaa beekuuti. Sadarkaa beekumsaa beekeen jedhuun ture awwaliin tokko jedhe. Lammaffaa kan mareetaa jira waa'ee amantii malee waa'ee akaademikaalii miti. Sadaffaa ammas waa'ee kompiitaraa saamu yeroo ammaa sammuunuu kompiitara ta'eera. Kompiitaraan dhaadachuu miti. Sammuunuu kompiitara ta'eera. Alhamdulillah. Yoo dubbanne kompiitara hedduun nu barbaachisu nama amansiisuuf jecha kompiitara fidannee fuuldura keenya kun inni agarsiisna malee kompiitara nu barbaachisu dubbachuudhaaf akka kootti jechuudha. Ka sadaffaa waan ustaaz awwal jedhe kun dubbii inni dubbate kun dubbii inni sunis dubbate lamaansaa gidduutti ilaallee mee mari'adhaa jennaaniin maal jedheeni akkuma allaa sammuu kee cufamaadhaan arraba gaafa jalqabu laale akka awwal aaree ba'uuf inni aariin obsitti tasgabbaa'ee dubbadhu jedhan immoo hamma inni marii kana tole jedhe mareetutti tasgabbaa'ee dubbadhu jedhan allaa arrabsaa silaa wajjin dubbannu yoo baasne sodaate waan jedhaniif tasgabbaa'ee obsi waliin dubbadhu jedhan. Sila arraba akkasii jalqaba irratti barbaachisu akka jedhe arrabse awwaliin. Kan awwala arrabsu waan fedha jedhu awwaliin garuu allaa jecha arrabsaayyuu sanumaanuu tole mari'adhu jenneen. Dhumarra garuu bakka nuti qofa nan dubbadhaa iskiriiptuuf qalama qabadhuti galiti mana takki dubbisadhu jedheen. Yesabbata maariin kaan ikkoo tamroo yoo ati barattee takaate nama teoloojii waan ta'eef sitti himu. Sabbatta maariin hin jira gaafa dhaqamee kan warra ortodoksii kan protestaantis qidaamee kan fi sanbata dhaqamee kan baratamu jira saa 8 boodaa fi qidaamee kan baratamu hin jira. Gaafa baratan illee waan baratan yoo barbaade namni hin galleef gaafachuu danda'a. Waan nutti mee nutti taasise sana
meeddoon kun sirrii miti eessaa hodhee baasnu garsiisu kun sirrii miti waan dubbatti tokkoon baasnee si gaafannaa jenne waan biraan jenne awwal. Kun immoo utuu amantaa namaa irratti ta'e sa'aatii qabannee bakka ati samma sa'aatii keetti fayyadamtaan sa'aatii korratti fayyadamaa jetta. Garuu amantaa tokko irratti dipeendii gootee waan barbaadde haasaa oolte dubbachuun koo amantaa tokko irratti rakkoo hin qabu. Lakkoofsa akkas jettee waan guyyaa sadiitti numne haasa'uu dandeessa. Namni garuu dhuguma se. So hamma waan dubbatte sana kootti kun sirrii miti eessaa fidde baasi garsiisi jettee dirqama gaafatte. Yookaan achi manni mana marii comparatively regionii waan ta'eef amantaa lamaan irraati kiristaanummaa irratti islaamummaa irratti tokko fudhatanii waliin mari'achuu yoo taate malee kunummaa akkasidha kun akkas jechuun barbaachisaadha miti. Yoo mollakkii akkasumatti deemna jedhan immoo rakkoon qabu yoo daqiiqaadhaan haasofna jedhe immoo gaafiif deebii akka jenne iyyuu baasee hadiisa sana dubbisaa deemu. Maaliif jennaan akka barbaade naasa'u ka. Arragaaggaxaa deemaa jira waan ta'eef awwaliinis sa'aatii dheeraan barbaachisuun. Baasee hadiisa dubbatu kun iddoo akkas jedhee bakka barbaadu bichaa jala muree akkasitti nutti agarsiisa. Bakka barbaadu bichaa jala muree akkasitti agarsiisa. Yoo deeme kalaas daqiiqaadhuma irratti gaafiif deebii waliin qabatu. Kanas walii galla yaada kooti kun. Wanta qabbaluun beeku atis waan jettu beekaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Yaa daqiiqaa walii qabdanii hin haasofnuu irratti moo amma baasaa mul'ifnaa irratti wanti disarbansii uumamu. Anasii deebis. Yoo amantii qofarraa caal jettee lakkoofsaa fi dubbatiin haasawaa wal kalaas isaa isin inni hin jiru waan ta'eef ana dubbata wanta wangoon isaan sirreessaa waan isin hin dubbanne wanti hin gataase. Maal jedhee haasawaa wal yoo caal jettee lakkoofsaa fi keeta qofa nutti kennaa deemta taate afaaniin waan haasoftu hunda qabadheetiin baasi kun sirrii miti fidi ragaasiin jechaa deemaa jedhe. Jennaan macaafa dhibba yoon qabadhe macaafa dhibbarraa riiferii fudhadhe jedhe. Ani waan hin xibbeessoo faana gaafa mari'achuu dhufu macaafa dhibbarraa taate dhibbarraa riiferii fudhadhe dhufa malee akkatti dhufeen takka baasii hodhe baasee agarsiisuudhaaf qophaa'aadhaan. Afaan irraa adeemsa maaliif jenna mariidha bakka. Riiferii bakka dhibbaan fidadhee dhufa gaafa kiristaana faana mari'adha. Gaafa fide garuu lakkoofsa ishii fuula ishii wajjin fidadha. PDF isaallee buusee of bukkee qaba. Maaliif kijibadha. Footoo kaasee iddoo biraa fidda kanaan hin jenne itti agarsiisetanii shoot screen sana bakka nootti qabadhe lakki hodhe PDF irraa moo baasee itti agarsiisu. Kana hunda qophoofnee dhufna nuti musliimoonni cal jenneedhaa miti. So kanaan hoote waliin deemaa iyyuu hin deemnaa jedheen. Lakki akkasumas itti mee deemaa jedhe. So ustaaza waliin moo kanatti deemu daqiiqaa waliin qabnu jedhan amma gora akka nama jedhetti daqiiqaa qabachuu danda'u yoo iskiriinii irraa baasee itti agarsiisaa kunoo dheeragaa wajjin hin deeme daqiiqaa kudhanis ta'e shanis ta'e gaafiif deebii godhachuu danda'u baasee itti agarsiisaa yoo mari'ate. Okay. Yaa yoo danda'ameef yoo tariitii wanna jedhu ta'e yoo akka waliin mari'attanii isintu beekaa an garuu akka yaadaatti kanan jedhu yeroo yaadanni dhiyeesseetiin jedhe yeroo yaadanni dhiyeesse gaafilee yaadanni kaasif daqiiqaa isaa haganni fixatuuf dhageeffatamee booda disprove gochuun hin danda'ama yoo sa'aatii walii qabameetiin jedhe jechuudha. Kanaaf anyway lafa inni hin jirretti baay'ee asirratti haasa'allee turuun hin barbaachisu. Waa hundaafuu guddaa galatoomaa deddeebisanii keessaan na erganii yennaan dhiyeessee daqiiqaa irratti hin dinne barte beeso waan jenne filannoo lama akkuma Faransii ibse kan. Takka wagguu haasoftu daqiiqaa 5 fudhadhu daqiiqaa feete fudhadhuuti mul'isaa nama ibsaatiin deemtaan. Gaafa kanan waan tokko xumura irratti natti mul'iste waan taateef waan tokko sin gaafadhu jedheen. Si galaa miti waan nan jedhe kun xumura irratti gaafii guddaa sin gaafadhu jedheen yoo natti mul'isaa deemte wamaa waan si gaafadhu hin jiru. Yoo ammoo mul'ifne taate fakkeenyaaf amma asiin dura beeka waan ta'eef jecha hadiisota hin jirre yookaan quraana hin jirre jalliseetumaan odeessuu danda'a. Wagguu waan akkasii gaafate odeesse ammoo an qabadde keessa gaafadha dirqama isa gaafadha. Gaafa xumurreetti hin jennu waan akkanaadha sirriidhaa miti deebi'e waan akkana naa mul'isedhaan deemu. Fakkeenyaaf kitaaba akkanaatu akkana jedhoo jedhe naaf kenni jedhaan. Okay? Kitaaba san naa baasii jedhaan. Inni kun ammoo daqiiqaa haajomse kana siin kennuu jedhaan laabiriidhaan naan jedha. Maal jechuudha isaa nabina dhufee mariidhaaf dhufee an laabiriidhaan siin kennu maal kana kitaaba badhadhee qabadhee deemaa naan jedha. Maal jechuudha isaa? Siin maradhaa kitaaba siiraa irraa hadiisa irraa quraana irraa waan barbaadde irraa fidadhu jedhee garuu ammoo waan san mul'isuu qabda takka yeroo haasawaa deemtu takka ammoo boodarra si gaafadha waan shakkee guutuu isaatu kanallee fidi jedhee si gaafadha jedheen inni kun ammoo dirqama keenya sababni isaa nama barsiisu as taa'u jirra.
Salifnee tuma namni haasawee iskiriiptoo qabadhuuti ati deebiitti manatti ilaalladhu naan jedha. Inni kun haqaadhaa miti sii galtee inni kun haqaa miti. Tole akkas goona galatoma hundaafuu yoo isaan deeman Mana bana ergina. Yoo bana ergeera mijannee amma moo carraa xumuraa kenninaaf carraa sadaffaa Ustaz Farhaan yoo jira amma inni jedhaa yoo dhageettanii jettanii ergaa fi achi jala dhaqaatii itti maa orijiinas jirti. Okay, dhugaa. If that's possible, let you do that. Let you try your best, and then finally I will leave. You can't. You can hear, but I wouldn't hide from just majority. Oh, okay. And yeah, I'm be fair. Dagi information ati nakenna turte kajela ture sila ala ture ambarre commenti kan kela ala ture rogat. So yo akkas godhamuun dandameen godhamaa yookaan ammoo ani gara mana hiyyaatti deebi'an illee barumsa kiyyatti fufa. Isinillee itti tokko isaa quraana roga barsiisaa baay'ee nu dhiisaa. Okay, one. Amma maal waan baay'ee dubbachuu irratti beeksisa isaati jedhame. Quraana Abadi sana dhufee gaafatu jechuun jira amma isaatii kana baay'ee amma. Naagale. Yaa hojii yoo gaafachuu amma waan isaan jedhan kana dhageettanitti ijoolleen kennallee nu haa Daagiin information sobaa naa kennaa ramnoo naan jedhe jennaan just isaa exactly rowan laalaa ture. So yoo dhufuu danda'ee fi gaafilee kanneen gaafachuu jechuudha. Amma dubbiin maal jedhanii gaafii nu gaafachuu danda'aadha ka jedhan. Dhageettanii ta'e. Yoo mariin naan ta'u jedhee gaafachuu danda'aadha. Filannoo. Gaafachuu danda'aadha. Islaamummaa gaafachuu danda'a. Filannoo malee gaafadhu jechaa hin jiru. Yoo marii kana an dide gaaffiifis nu yeroo hundoo sa'aatii 24 gaafatanii fi barachuu danda'a. Barsiisuu dandeenya gaafatuun barsiifnan. Alright. Yoo akkas hin taane jabaadha ingiddii isinillee tufa nullee mana keenyatti mana keessanii dhufa waan hin jenne mana keessanii seenaas cufeetanii jechuudha. Okay, daqiiqaa shanii eegaa asumatti eegaa. Inni eegnaa daqiiqaa shanii eegaati. Woman information Ustaaza wal dhufuu hin danda'u jedhee kaatee deebiseefi. Dhufuu hin danda'u jedhee isaa? Inni naan deebiin. Nageera waan isaa hunda gongoor hin beeku. No. Nageera waan awwal politikaan hojjetanii. Ustaaz Farhaan daqiiqaa shanii eegaa. Ustaaz Farhaan daqiiqaa shanii eegaa. Ijoollee nama fakkaata beektaa Ustaaz Farhaan dikkoo gargar godha yeroo tokko. Dhibbeessa baay'ee gaadha. It is not ready jetteen dubbisneet amma komentii wayi. No, like disibli nangoonee daagiin misinformidii si godhaaraa naan jedhan. An informationii daagii dubbisaaran jennaan. Garuu isan dura it is not ready jettee barreessi nama wayi dubbistee turte. No. Dubbistee turte. Like dubbisaa miti kanan jedhe. Anatu jedhe. Anatu is not deceiving me. Anatu fi jedhe. Okay. Daagiin misinformidii si godhaaraa. Naan jedhe misinformidii si godhaara naan jennaan. No, misinformidii na godhaan jiru. No, before that, san duratti it's not ready ka jedhu wayi dubbiste jalatti. Nani amma haasama biraa hojii jalqabne. Yeah, okay. Tarii misinformidii si danda'ama. Leet akkanaaf ani mana banaa. Ani lama kiyyatti itti fufa sagantaa barnoota qabna. Guyyaa mariira turre saniif dabarsee. Akkasii jabaadhaa. Yeroo biraa. Tokko ergeef meediin gaatatuun bahin dura tokko ergeef. Anis sanaadheen karaa dhaabbadheera badhee keessan jira waan seejja dhugaa rabbi. Araarsi nu dhiqanii araara jaallata. Badhee ma ooltaa qaraabaan makiinama keessa badhee ma ooltaa mana keessa. Kanaafan jedhe dhaabbatu jira. Kunoo ilal karaarra daarii qabadheen dhaabbadhe dhugaa rabbi. Daariin maqabeen dhaabbataa jira. Okay. Onnoon na ergaan jiru.
Okay, na ergaan jiru iyyuu. So akkasii jabaadha ingiddii. Ayyee galatoome maamiti tenki waan araarsu dhufteef galatoome nun araaran jaallanna namni araaraa dhufe hundumtuu irraa qabeluudha Na erganii seeni naan jedhanii keessaan na barreessinaani kan amma na bane. Kanaaf gara manaatti as deebina. Fayyaanaaf ta'a guddaa galatoomaa walitti deebina gaafa rabbi jedhe. Karaan garuu dukeessa si dubbise baay'ee ture akka obbolummaatti si dhiiseera garuu si dhiiseera. Daqiiqa masan si dhiisee. Natti qabamte? Si dhiiseera garuu yeroo saniif si qabamee ture. Bakka maal qaba uduu normaalii amma akkuma obbolummaatti waliin dubbataarraa uduu waan akkanaa kana fayyadamaarraa. Kanaaf akkana hubadhu uduu jettanii akka normaaliiti jechuudha. Ispeeshaalii amma paablikalii viidiyoon ati barsiiftee tarii namoonni achi keessa jiran eenyullee poostaa akka godhin beeku sagantaa irra qo'ataa turre. Waa'ee kamii? Waa'ee footoo ansi ergeetii fi footoo ansi ergeetii fi lammaffaa isa viidiyoolee fayyadamu ta'e anyway viidiyoolee namatti poostii godhe ta'uu danda'a. Akkas waa hundaafuu dhiiseera waa hundayyuu. Baay'ee jaalladha akka obboleessaa. Viidiyoon nama kiristaanarraa fudhanne nuti alarraa fudhanne jennee booda irraa. I know. Akkasidha. Bakka galatoomaa walitti deebinaa anamma mana banee manatti itti fufaa isinillee akkas itti fufaa. Ustaas awwal bakka walitti deebina gaafa rabbi jedhe. Ayyee tole galatoomi tibbeessu okay. Galatoomi ulfaadhu. Ati seenaa ijoolleen kiristaanaadha amma seenuu dandeessan. Yaa jamaa maggariin keessanii jarjara hamaa wayiidha kan qabdantu jira akka malee. Kan jalan teessanii waan gubbaa kanatti nuti hojjennu kana akkanuma callisaniituma haasawaa isinitti fakkaatu akkanuma callisaniituma. Bakki kun bakka akkasiitii miti. Obsaa fi maal godhaa fi isa kana isin nama haasawutu asirraa xiqqoo si beekamoo isin isa. Mee jarjara kana ofirraa dhiisaa yeroo takka jarjara kana ofirraa buusaa tolee jarjarri kunuma takka isin hin fayyadu. Sababni isaa jarra asirra jirtu tana hundee fi wannaa jaraallee alhamdulillah rabbil alamin ni beekna waan ta'eefi isin osoo obsitanii irra gaariidha isin galtee